خالد كتقلا مالي كتبا مالي كتقلا نجرو يا جماعة تاولا نوندوا كتقلم بينو كايونو بيابان اندلقنا إني خالد سمالي دين قدلي في رترجن تركو مش عكنان aga sumatti deemte kaagara fuulaa kira سبحان أيها الذين مالكو والله باينا ما رفتشي سكو إني ما كنا جو بتشون قبامي موكم يقارن في سيو أكم أكم أجسانيتو يعني aba meera mareefis gidu taajil aranisha ما كنا جو بتشونا مالكو نجو بلانين جدي abane kaaga namni nama ajjeese maqaba mamire namni ru'i nama baasa عليكم السلام الله يا ربي يا الله كتب عملك كتب أي لمبوان تاتي eh لما مرفتشي سباجي والله باجي مرفتشي سكو والله يا ربي نين ماكينة دايا جسي لبو وربي نما يجي مال الرؤي نما تري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أكم نجا فيا جشو نجا لكم نجا ما تكني تنونان مالكم نيودا مقاسي أنهم بيه والله دامتي سورة قراراتي مو لا 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 أعوذ بالله ربي نبور على رسول يسيبك نبور لا إله إلا الله والله ربي ما جو كنا مرفتشي إذا وردي أنا ما جرت أكوني وفيك ربي نسيناي نيودا غرو سلوانتي سنجتا نورا قلتي جتين تبني تي سنجتا قويا برو بربادا أنا حسنا غرو استوري سيالا سينتي لا لا وانتي بري أنا جلا جلا سي لا لا لبوا كسمت بربادو والله صورة ديم مسكينة قلت أنا لا لا كم رفعت إذا مالي استغفر الله العظيم لا لا والله رفعت ولا لا أدري صورة ستون بيها صورة ستون بيها سلا يا ربي يا نما تويو لا بي تبتكي سيت البيت إن كان هذا أجر رفعت والله رجع ربي دي ربي أمريكا وأنا رجع ربنا على ربي غفتي لما يو أزلنا ما جاي ما دعاء دينغته كان ربنا ما باسوا الله برجالتين وانا ماكينة كان قد بيجنا ما كان كيسا وباتا وقباتا إتاميرك كيسا لالا دي ما بنا تاجو كانوا قلت ما ربيني كانوا مرة تيني الدنيا كان الردين تديراني يا أقوم سنو في كانوا بنامات غروبي سيار تلي تندقلاتي راشد باسي الله هل إتمنى دوتا في دوتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل نجاي ترتون دكي سنة فيا جرى لا ترى بكم إنه كوي فيديو بجلا كري فرتة كران أبي ما بيتسمبنا أرجعني في كامية أنا أنا بيت مش أيوة أنا والله وجونا رات على بيتي جرتي أسر راو دكاتة
Jaalama dura moo ji'a tokko dura uffata Ani narraa video irratti beeka boo hedduu si warra wallahi jechuudha ni ilaalaa beektaa. Yoo amma arguu ni rifadhe wallaa jechuudha bakka baay'ee tokko rifadhes hin jedha. Anu amanuu dadhabee Facebook illee dhaqee ilaalee amanuu dadhabee. Ani Twitter bakka namatu ajjeese yookiin namatu itti gubatee ajjeese. Namatu ajjeese jecha dhagayanii Facebook irratti illachuma. Isin eessatti qoye baksiin jirtu ni fadhi qoye dubbachuuf bara isii bicha beekamanii biyya kana jirti isin beekan. Wali fiksana warra jirtanii qoye wallahi tara wallahi maal taatare am garuu akkuma jedhan namni dheemoo maal taate kam waan istaate yookiin deettanii warra beektan. Makiinaa ta'e. Tokko birrii tokko. Wayyaa jedhu uummata Oromoo wali fiksana warra karees. du'aa garaddaa fi wallahi galaatiniitiin ajaluma rabbiitu gahee Namni ittiin baay'ee garuu garaa nyaatti yaa rabbii. garaa ima nama nyaatti garuu laazima moo rabbiin karaddaa fi wanni rabbi irraa itti dhufte eenyuyyuu du'arraa hin oolu ilmi namaa namuyyuu ima du'a. Waya kak ishi makiina sun qabamee ari'a makiina qabu makiina sun qabsuu hin danda'ani yaani. Qabame makiinaan qabamee jira namichi illee qabamtee jirti kashuu. Isin jecha osuma ara wajjin deemtu dhamte moo osuma ijoollee akka bidhamti garuu. Daandiirra suuqiitti osoo galtuuti kan dhaamte shirubbu daandiirratti. Waya rabbi koo walla rabbi sillee warra si rabbi koo barsiisa yaa rabbi warra wayisa jechuudha. walla adii si rabbi sabri haa kennu fi sin du'aa garaddaa fi namni musliima taatan Wallahi du'aa warra si rabbi sabri haa kennuu fi walla adii si sabri haa mara kennu guyyaa isitti dhumate waan ta'eef rabbi sabaa itti godhe. du'aa garaddaa fi kalaas akkamitti duuti akkasitti Jannata furdoo alaatu fi haasa'uun isiin wanni Jabsiin keessa warri bakki si jammar ijoolleen bakkeerra jirtu beekadha akka deemtanillee beekaa akka baafanillee of beekaa. Iyyuu ajala bakka rabbiin ittiin duutamu mucaan hin gadda du'e sun bakkuma badematti du'e kun galee mana ofiisitti akkanuma jiruun duniyaa akkanuma biifiti. Inni illee baay'ee magalee inni illee gaduma baay'ee amma du'eera. Inni illee badematti du'eetuma amma wanni matti hafee wallaahi kun haadha isaati mana Torbeetu otoo inni hin ta'in reeffa lama jechuudha. Alqaasimiyaa kana keessatti wallaahi. jiru rabbiin ammoo Mee caammaa kee har'a si ilaalaa qoy har'a si ilaalaa inshaallah. Engadda dhumeera. baay'ee karaa daafi akkanu isiniin jedha inshaallah assalamu alaikum. Inshallah rabbiin kun jedhu haala. ammoo irraa fatoo ishee laxxafanii akkas ta'uu obboleetti as keessa jira yookaan biraas keessa jira itti dhaga'ama. Anammoo isinirrallee hin beeku garuu du'aa karadhaaf rabbiin jannata ishee haa kennu wallahi rabbiin. wantu nullee bari hin beeknu jechuun yaani bakka nulla gubbatti argamu gubbatti beekna malee. Alaayyuu guddaa garaana nyaatte maqaa rabbii guddaa garaana nyaatte garuu garaana nyaatte maal Wanti dhugamu akkam jedhee barbaaduma utuu waan Inni garaa isin nyaatetti ani afaan ishee beekamu itti kana rakkoo isheen keessa jirtu keessaallee lubbuun kee kun akka jaallatu dhugaa rabbi isinitti hima. Si jammar dalagaan isheen dalagaa jirtu sun dalagaa badaa sinii galee bakka hojiin isii gara hojii maalitti qoyina. Hojiin isii hojii maalii hojjetti. dubbatiin uumaalee lamaan seete rabbiin haa gaafatu si nama karaa jira waan feete dalee jaalaa amala si rabbi goota ilmi namaa Namni garuu gaafa kaayyoo ofii beekee biyyaa bahe waan kamuu yoo